Okay. Admission card haala kamiin printi godhuu dandeenya kan jedhuuf gaafii ka'eef maalirra dhayina admission card ka jedhu kanarra deemna. Okay. Haala kanaan fida jechuudha. Sadarkaa godinaatti waan ta'eef kun waradaa jee gubbatti nu filsiisa malee iskuulii qofa filsiisa sadarkaa aanaatti aanaa tokko isinitti agarsiisa. Baabbilee abbayii generate jennaan. Okay, haala kanaan generate godhee erga xumuree booda waan nu gaafatutu jira. Generate jenneeni download godhuu qofa. Download. Isa download goone eessa arganna? Chrome irratti kan goone yoo ta'e tuqaa sadeen kana seennee downloads keessa seenna. Ergasii as keessatti download kana keessa kan ta'e riidaroota adda addaa bilbila irratti yoo ta'e install godhuu qabna. Koompitara irratti web browserootaan waan nuuf banuuf pdf inni jedhu isin rakkisuu dhiisuu danda'a. Kana bannee ilaalla jechuudha. Okay, kanaatu bana fuula tokkorra barataa jaha jira. Admission cardin ka printi ta'u mana barnootaatiin jechuudha. Mana barnootaatiin printi ta'ee gabbu'aa fuula tokkorra nama jahatu jira. Inni kun maqasiidhaan adda mummurame wannoota jechuudha barataadhaaf hirama. Okay, kana eegatee booda maal irratti printi ta'a? Waraqaa irratti printi ta'uu isinitti agarsiisa. Hard cover yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Printara normaalii kamirratti waraqicha asitti isinitti agarsiisa. Baay'ee salphaadha. Barataa akkuma sadii yoo qabaanne hard coverii 500 nu barbaachisa jechuudha. Printara kamirratti ni hojjeta. Hard coverii adii yoo ta'e filatamaadha. Bifa kanaan